Anaaf Saidoon karaa akkamiitiin akka wal argine ni beektu sin hunduu. Saidoon piraangii na godhe, piraangii erga na godhe booda ana fuutu malee du'een argama jeen deebisee fi haa ta'uti garuu waan piraangii na godheef qofa mitaan Saidootti fuudhuuf kan dhufe. Saidoon akka na fuudhu kan barbaade. Durallee jaalala narraa qaba ture, jaalala san immoo wanti kun happunoo godhu jidduudhaan karaa san fayyadame isa argachuuf yaaleen ture, argadheera. Rabbaa galatoomaa argadheera. Garummaa anillee immoo akkasitti na boochisanii ummata natti kofalchisanii piraangii maal akka fakkaatu teesti isaa yaalaalan jedhee anis piraangii gochuudhaaf nin badee jechuudha. Torbee tokkoof ana barbaacha dhamaa jiru jechuudha. Wabiinis Saidis Yaasiin kun badii tokko hin qabu ture. Garuu inni akka namummaa isaatti baduun qabdu kan jedhu san dubrummaa qabattee badde jedhee anjaa kaasaa ture. Haa ta'uti garuu ani immoo badeen ture. Kan badeellee baadiyyaa firoottan koo biran badee torbee tokkoof Saidillee piraangii godheera, Wabis piraangii godheera jechuudha. Kanaaf akkuma qabamte namichi ayyuu qabamte dhugumatti qabamte. Amma kana torbee meeqa dura nutti himtan hin beekna kana isa akka kana irra gisee 3-4 dhageenyeerra. Garuu amma wanta tasas jala baate beektaa kaleessa viidiyoo irratti waan biraa jette har'ammoo afaan biraa dubbatte. Ani amma dubbumatee kana nan qabe asumatti nan qabee miiree nan qabe. Ashama harka fuudhe. Akkam jirtan hordoftoota chaanaala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam turtan akkam sa'a kana keessan ani obboleettiin keessan nagaa guuturraa faa qabu. Nageenya nama bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jecha namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib laayik gochuudhaan maatii keenyatti dabalama isiniin jedha. Kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha obboleewwan kiyyaa. Qabamte ayyuu nama qabamte mee namni akka koo kana dubbii ayyuu qabdan jirtanii qabee jira amma ayyuu waan kaleessa haasofti irra deddeebitee haasawutti iyyuu dhugaa jirtu immoo achumaan tasa baasaa jirta. Kanaaf inni jalqaba gaafa viidiyoo hojjechuuf jirtu kuni dhaamsa kooti. Amma dhaamsa kooti gaafa viidiyoo hojjechuuf jirtu kaleessa maalan haasa'ee har'ammootu isa kaman haasa'aa jedhi. Maaliif viidiyoon silaati har'a haasofte kuni kaleessa ture kaleessa sun immoo har'a ta'uu qaba ture jechuudha. Maaliif jennaan dubbichi waliin fakkaanne akkamitti yoo jettan viidiyoo kaleessa immoo har'a guyyaa tokko miti erga lakkifame yoo dogoggoruu baadhe isarratti gaafa guyyaa lammaffaan badee dhufee jette qabamte la tokko jedhe. Gaafa guyyaa lammaffaan manatti deebi'e har'a immoo torbee tokko jette 2 jedhe. Inni dhumaa immoo gaafa guyyaa 2 badde obboleettii kee bira badde. Gaafa torbee tokko immoo fira kee bira badde baadiyyaatti. Maal jechuudha taayee? Maal jechuudha qabamte amma sifaata walumaa galatti garuu amma ani tuni dhaamsi kan koo maali beektaa? Gaafa jalqabaa viidiyoo hojjettu isa kaleessa haasofte sanaa har'arra deebitee hin haasa'in. Kana keessa dogoggora bakka itti dogoggortellee sirri baastee dubbataa jirta amma. Maaliifi har'a kun viidiyoon har'a hojjette kun dubbatte kun silaa soo kaleessa ta'e. Isa viidiyoo yookaan peejii abbaa manaa kee irratti lakkifame. Peejii Saidoo irratti lakkifame sanarratti osoo isa har'a haasofte kana achirratti lakkistee raatte silaa dubbichi dhugaa taate kanuma jalqabaarraayyuu si amannee turrellee jechuudha. Amma kanarraa kun kinoo ka torbee tokko jette ka kaleessa sana wal fakkaata. Kan namni jedhuun yaadaa tureen tokko ta'a ture jechuudha. Kanaaf isa gaafa guyyaa 2 obboleettii kee biratti isa gaafa torbee tokko immoo firoota kee biratti baddee jechuudha. Walumaa gala guyyaa meeqa baddaree ammaati. Gaariidha garuu Saidoo akkuma barbaadetti argadhee jettee argattee jirta. Haa ta'u siif haa ta'u. Ani amma yuuna shakka takka turtee kan sana caalu pirankii kan san jalqaba caalu akka hin dhufne waan baay'ee na shakka hin amanne ammayyuu jechuudha.
yaa ta'u walumaa galatti sanas ta'e kana bagasiif ta'e kuni amma wanti dubbii qabe tanaa kana boru sirreessitu malee sirriitti xinqaaqee itti gootu malee lammataa viidiyoo gaafa hojjettu jechuudha. Mee namoonni akka kana dhugaan isin hin jedha siireesii ta'ee naasaara malee dhugaan isin hin jedha obboleewwan kiyyaa namoonni dubbii tana qabdanii mee maali koomentii jalatti nan arga namoota baay'ee jechuudha. Garuu mee namni akka kana qanii sana lakkooftan jirtanii nan lakkaa'e. Guyyaa sargii rees guyyaa dheengadda shan viidiyoo isaan hojjetanii hansoolaa uffattee jecha gaafa sana guyyaa lama obboleettii kobarratti hin badee jette guyyaa lamaaf gaafa guyyaa lamaan deebi'ee dhufaa jira har'aa jette. Har'ammoo torbee tokkoofiin jalaa badee baadiyyaatti hin bade maatii firoota koo biratti jette. Kana asitti kana nan qabee miire. Nan qabee dhugaa. Na dhibee garuu dubbichi. Amma haa ta'u malee bakka garuu ani gisee tokko wanti tokko immoo waan biraa dhaamsee si dhaamu kalaas amma Saayidoo argadhee jira jetteerta argattee jirta siif haa ta'u walitti horaa umurii dheeraa jiraadha garuu guyyaa si'a yeroo baay'ee kunoo micayyoon kun micayyoo Saayidoo na fuudhu malee jette sanii jedhanii kana dura viidiyoo ishee jechuudha maaliif jennaani gaafa as dhuftuuf shaffanattee dhuftaa. Gaafa Saayidoo faana hojjettu shaffanattee dhuftaa. Gaafa kophaa garuu shanfanaa kana ofirraa fuutaa. Sana namoonni qaaman si beekan illee qaaman iddoo baay'eetti warra si argantu jira. Sanallee sirreessi. Gaafa as nutti baatu bichaa shanfanattee hin dhufini. Dhugaadha taanani bakka normaali yeroo hundaa jechuudha. Kanaaf wanta akkasii sunis baay'eedha. Walumaa galatti wanteeti sirreessuu qabdu baay'eedha. Dhiifama naa godhiitillee jechuudha. Daawwattoonni hayyuutis dhiifama naa godhaa walumaa galatti dhiifama naa godhaati wanti isheen sirreessuu qabdu baay'ee isaatu jira. Irra caalatti wantoota jalqaba irratti dubbadhe kan itti aanu immoo isa ammaa kanaa jechuudha. Waa'ee gaafa viidiyoo hojjettu qofa shaffanattee gaafa dhoskaa immoo ofirraa fuutee kan ragada deemtu jechuudha. Ragadini lama bakka walumaa galatti kun iyyuu gahaadha ammaa fi borummoo kan kana caalu soba kana caalu fiddee hin dhufin. Kana wanti nani jedhu. Na obboleewwan kiyya dhugaa sireesii ta'een isinitti taasaa jiraanii namoonni akka kanatti dogoggora sana itti himuu qabdan itti maaliif irra shashaffanina. Amma wamititti nu sin jaalanne si jaalannaa jabaadhuu jabduu ko akkasin jedhaani dogoggora ishee isatti akka dogoggoraa jirtu itti maaliif tarii wannichi amma fakkeenyaaf hin jiru jarri tokko hin beekta yoo ta'e warra Abrish Ruutaa isaan sana hin beektan. Chaanala isaanii taane namoonni hin beekne garuu isaan wanti isaan dubbatan irratti bakkuma tokkotti bakki isinitti naqaatan dhugaan isin hin jedha. Maaliif jennaani dubbiin illee wal jalaan dhawu garuu already dubbii sobaa akka isaan hojjetan eenyumtuu hin beeka. Garuu immoo sobni isaanii dhugaa caala. Tasuma hin dogongoran laa ila naxibii takka hin dogongoran. Sini galee naxibii takka hin dogongoran. Kanaaf amma ati sirriitti xinaatii fudhachuu qabdaa jechuudha. Ayyuun. Kuni wal beekna osuma beeknu jechuudha maal jetteedhan sariini osoo beeknu huba wajjiin jetteedhan kanaaf wal beekna osuma wal beeknu garuu xinaatii sirriitti bakka shaakallii godhi viidiyoo hojjechuuf jechuudha waan kaleessa haasofte irratti har'a irra deebitee naasayini maaliif jennaani kan kaleessa dhoksite sana har'a immoo waggaa dubbicha fiddee wal jala maktu kan kalee dhoksite sun immoo tasa si jalaa baati si galte dubbiin tana. Amma kana bichaan si gorsa. Akka namoota kaawwanii jechuudha. Kana bichaan si gorsa. Kanaafi laali sirriitti warra chaanaala gurguddaa sirriitti warra limdii isaanii qabanii akkasitti baradhu. Hin beeku garuu hin qabama garuu maaliif jennaan kun dhugaan sin hin jira maaliif soba gaafa bo'anii mana kanatti as jalatti wal ga'a jechuudha. Isaan xinaatii sirriitti dhugaan sin hin jedha. Maaliif jarri suni tarii hin beeku. Kara biraa dhoksaatti iyyuu fiilmii hojjetu ta'uun oolu warroonni akkas akkasii sun jechuudha. Kanaaf ayyuus illee akkasiisa barbaachisaa jechuudha. Maaliif tarii ijoolleen asitti amma fakkeenyaa fi wannoo isin jedhan kuni akkuma anaa kanatti akka lama sadi bulanii gaafiiwwan adda addaa gaafii gurguddaas gaafachuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kanuma maaliif jennaanii namoonni baay'een jechuudha tarii koomintii faallaallee naa barreessuu dandeessanii koomintii faallaan barreessinaa. Waanuma jirtu nime sirees waanuma jirtu bakka akkanumatti gilxii nime maaliif beekna osoo beeknu huba wajjin jetteedhan sareen jechuudha. Lamaan irra siniif deebi'a. Kanaaf xinaatii fudhu maalumaafuu sirriitti shaakallii godhi achi booda viidiyoo hojjedhu rakkoo hin qabu bakka
namni kamiyyuu jechuudha keessattuu nama isaa maaliif ijoolleen keenya Oromoo sababa Oromoo taateef eenyumtuyyuu jechuudha. Osuma balleessiteeyyuu irra sii shaffanu osuma dogoggorteeyyuu sii shaffanu maaliif jennaan dogoggora kee kamiyyuu keessattuyyuu sii shaffanu garuu mootuu shaffanaa fi dhaqxanii gaafa kan kana caalu immoo dubbiiwwan adda addaa gurguddaa dogoggoruu dandeessi waan ta'eef osoo har'a bakka gurguddaa sana hin ga'in irra sirreessi taate dubbadha akka koo kanatti jechuudha. Nin dubbadhe maaliif jennaan namni kamiyyuu jechuudha tarii sirriin goonee dogongorteerta jechuu dandeessanii kun garuu ilaalcha akka kootti akkanatti fakkaatetti akka ilaalcha sammuu koo keessa maddeettiin dubbadhee jechuudha. Kanaaf eenyumtuyyuu jechuudha waan isinitti fakkaate tokko itti yaaddanii sammuun keessan sirriidha dubbadhu isiniin jedheera taanaan dubbadha. Maaliif dubbii keessatti dhiistanii ittiin rakkachuu ittiin dhukkubsachuu irra baqa sirreessi taatee dubbadha. Kanaan isiniin jedha. Kanaaf walumaa galatti ayyuu jabaadhu siin jedha waaqayyo waanuma hundumaafuu siifaa godhu siifaa ta'u waan hundumtisaa jechuudha. Garuu waan baay'ee garaana nyaate san keessa beektaa viidiyoo ta'e kaleessaa irratti isa gwaaddanyaa abbaa manaa kee faana dalagdan. Achirratti garuu dogoggora guddaa hojjette. Maaliif jennaani mushirraan sila gadi baatee akkasitti hin deddeemtu ture ati deddeemaa turte kan deddeemte irra immoo dubbii akka malee bobborchite. Silaa wantichi irraa dubbatamuu hin qabu. Kanaaf isaa yooma miidhamanillee miidhama isaa keessatti himatu malee keessatti dubbatu malee miidiyaa irratti hin dubbatan ture. Achirratti sin dogoggorte kana laal beekte inni nani shaakallii si barbaachisaa viidiyoo hojjechuuf gaafa jirtu sirriitti shaakallii fudhu sin jedhe suni isa kana dubbii sii galteertidhe yaada. Mee namoonni immootu viidiyoo kana biraan nagaa maaliif jennaani tasa dhuftanii tasa osuma deemtanuu as keessa waan ta'eef laayikii godhaatti. Kanaaf obboleewwan kiyya ittiin kaffaltanii sheerii godha biraan nagaa gaafii kiyya kanaaf akka isheen deebii naa deebistu abdiin qaba. Walumaa galatti namoonni koomentii negatiifa namaa barreessitanii na of galchaan isiniin jedha asumaanii koomentii negatiifa natti hin barreessina. Inna walumaa galatti yoon dogoggore immoo dhiifaman isiniin jedha nama ta'e namni dogoggorre hin jiru already jechuudha. Walumaa galatti waaqayyo jaalala nuuf haa kennu. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabajaa nagaan naaf tura turtii gaarii.